Falasama keenya bu'aa ba'ii jireenya qabeenya dhabeenya gaarummaa fi hammeenya. What? Afran yeah. Afran what? Afran yeah. Afran hawaasaa fi dinagdee afooshaa fi wal dhabdee dhugaa qosaadhaan qabdee kolfa duuta gaggabdee. What? Afran yeah. Afran what? Afran yeah. Dirree falmii dafqaan bula humnaan dula sammuun qullaa sobaan ulaa bashannanaaf banaa ulaa. What? Afran yeah. Afran what? Afran morkii jibbaaf jaalala baadiyyaa fi magaala kan dhihoo fi halaala afran seenaa ilaala. What? Afran yeah. Afran what? Afran yeah. Afran Bagaimana mana kana dhufte taboonu an wayyaa kun jijjiirraa deebi fata kun jijjiirraa maadee qashan duwwan qashan dhiiroon turuwan ati immoo indee sajjoo san si garaaramni sinee gara kun qabu taayika dhaabatte intorte dhaabatte taayini ilaala amma na dhaggeeffadhu mee xiqqoo ishee wanni waan hin sitti mun qaba irratti nuti amma maal dhaabbattee akka ijoollee nan jijjiirraa na dhaggeeffadhu wal dhaggeeffachuu wayyaam jalqaba irratti mana kana keessatti dubbachuu Odumba isa caljedheen odeessa wanti jedhamu hin danda'amu. Seera mana kanaatu guddaa dheeraa seeratas jira. Fakkeenyaaf amma mana kana keessatti ani kosiidha. Daaraa botoroonaan jedhu. bakki Lamma kana argita. Kana ol fuutee yoo cabsite seerasi gaafata malee namni maagoota siin jechuu danda'u jira. Seerras ila mana kana keessaa seerras namni qaqqabu hin jiru hiixatee illee. Galee dubbituu qaadiraadhi. please jijjiirradhu kottu. Jimmaa jimmiitee beektaa? Jimmaa jimmiitee beektaa maali? Jimmaa jimmiitee. Jimmaa jimmiitee Yeroon jedhu jijim jettaa. Jimmaa jimmiitee. jijim. Jijimette jettanii hin dubbatin isa booddee. Ofii nooti, ofii keetii nooti. Kana booddee tasumaa dubbachuu hin dandeessudha. Cufamtee takka arrabii kee hidhameera. Sigalee dhabni. Maalii gurmu mahamma kana salphisnee wal ilaalaaniifati. Nan beektu ati eenyu caalaa nan beektu sammuun koo nama akkamii akkan ta'e nan beektu ati. Akka kanatti gadi buustee na ilaalta sana. Daqiiqaa shanan taa'uu dadhabaa. Waggaa meeqan taa'e si wajjin waggaa meeqan jiraadde nama akka keetii wajjin. Ati ittiirra tokkotti uffata keema. Iddoo waliif qabaa sirreessiru garuu. Walbanni irra miti. Maaloo lubanna deemii jijjiiradhu kottu. Adaraa kee immoo. Ela sitti meera. Mucaa kana maaltu joon jesseen jedhaan maaliif kalaqin dhufu maaliif sammuun isaan hojjetu jedhu. Anaa nyaata obboleeko. Kana keessa jiraattee eessaa yaadisii dhufe. Of dandeessee madeemuun kan waa tokko. Sammuu matu ligidaa malee amma silaatila. Kanallee biizinasiitti jijjiiruu danda'a. As jala namni lama rafuu maal? Hin rafa. Ofii rafuu malee nama raffisuu hin beekan. Achi dhufee amma achitti nuunis nu rakkisaa oolumaa asumatti immoo istuudiyoo xinnoo isheetu hojjetee kunoo as. Nama lama garas kaa'ee namni lama immoo as taa'ee. Kam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaa oltonni sagantaa kee sammuun hin jiru maal godha istuudiyoo mana kaa'ee bakkee keessa rakkatamu wanti mana kana keessa jiru dugdi isaa gadi bu'a maal teessuma kanarra taa'urra lafa gangalachuu wayyoo iyyuma biyya kana rakkina biyya kana. Antum semua spesialite kasih bayi lagi bayi sakit. Sekarang bani sedih, nak kena buat esok ada orang. Betul sekarang tu tentang darah ni. Guru, semua kita nak pakai esok. Guru bertemu kan waktu tu. Tak kita tak. Namooti tokkollee sagalee isaa dhaga'amu nama itti hafuura baafadhu utuu naaseenii yeroo baay'ee ture. Yoo mana midhibellee seerumti inni sila jedhe achi as gadi hin ba'u. Seerri mana kanaa gola keessa ta'a.
kan feesbuukiin barbaadan, kan telegiraamiidhaan barbaadan, kan bilbilaan barbaadantu, kan fardaan barbaadantu lafoo namatti dhufaa jedhani. Waa'ee fardaa booddee sitti haasaa. Magaalaa keessa balleessani farda dhiisaa hin baasinaa farda baasanii kunoo gaangee qofa godhan. Anaan na komatu hin dhaga'uani. Eenyuun iyyuu hin dhaga'u dubbadheeran ga'ee koo baadheera. Dirqama lammummaa koo baadheera. Farda magaalaa keessaa hin baasinaa jedhe. Hin baasani dhimma keessani gaangee wajjin ofii keessanii rakkadha. Yeroon sitti deebi'u sammuu kee kana gurguruu danda'u qabda. Sammuun kee gurguramnaani sharafa biyya alaa hedduu galchita biyya kanaafi. Ati nama akka kootiiti mati nama salphaa miti. Please bunatti aansee sammuu kee ekspoort goonaa jedhee yaadaa jira. Piroojeektii isaa barreesse fuula 200 lafa kaa'e. Kanaaf sammuu kee kanatti fayyadamneetu uummata kana rakkina kana keessaa baasna. Kosii kana keessa maal hojjettaati? Maal hojjettaan siin jedhaman? Ana manaa bilbilu Profeesaroon nan baasa bilbila koo. Look! Nan baasa bilbila koo. Look! Ergaa naa barreessu. Nan baasa ammas. Look! Fayyadu ka maaliin hojjedhaani? Kosii keessaati maaliin hojjedhaadhaan? Kanaafiyyuu sammuu kee kana gurgureeni gara qarshiitti, gara horiitti. Sharafa biyya alaatti argamsiisa. Natti fayyadame immoo annama qoosaamini natti fayyadame. Of jajuu miti garuu sammuun koo baay'ee adda waan ta'eef anatti fayyadamuutu sirra jiraata si galee? Futate. Hafuura sii baafadhu. Maal hafuura naa baafatta sabni kun anaan hafuura baafataa? Andireedii irratti tokkoon bahee jedheenaan uummati kun bakka jirutti jedhee hafuura baafata. Uummati ana malee hin qabu. Ani as dhaabadhee sensii wajjin haasa'u waan biraa sitti hin fakkaatin. Seenaa tokko sitti himu seenaa gabaabaadha baay'ee. Na dhukkubeetan mataa bowwuun na dhukkube. Mataa bowwuu. Mataa na cabsee nan ciise. Daqiiqaa muraasaaf hin ciise. Achi booddee uummati karaa hafuura baafatu dhabii. Ukkaanfamee bokokee. Bokokee ammanaa gadi ga'e. Achi booddee jaarsummaa abbaa gadaa jettaa. Haadha siiqqee jettaa. Marga qabatanii caffee qabatan waan qabatanii hin dhufne hin jiru. Ila inuma na kadhatan. Hin barbaadu jechuun hin danda'amu gaa abbaa gadaadha. An safuu beeka. Nama safuu keessatti guddateedha. Sammuun koo yoo baay'ee deemeyyuu safuu koo hin dagadhu. Saba kun ana malee eenyuun qaba. Sana booddee ka'ee wanti tolee rakkina hin qabu jedheen. Adeen al tokko hafuura baafadhe. Achi booddee uummati bal'aan kun jedhee hafuura baafate. Waan kana kaaseef walii wajjin hojjennaaniif. Anis nama baay'ee barbaachisaadha. Ati soomaan jettuu sammuu kee keessatti wanti xiqqoo argina natti fayyadamiiti sadarkaa olaanutti ce'e. Hin ta'u? Laame dibbee tokko mana qabna mana kana. Kan yoo Duum! jedhee mana jiru. Inni rukutamee ta'u. Ankee kana mana maalitti laman kan ituutti hin buun kol jedhee mana jiru. Kan siif galu siif sammuudhaan fagaanneerra nuti dibbee rukutamaa isa mana aadaa dubbattaati deemneerra nuti diraam. Saaks! Deemneerra nunaan teekinooloojiidhaan deemeera. Lafa aadaa nan barbaadin lafa booddeen tafaa dibbee nan barbaadin sammuu kee kan ammoo siin guddisaan siin jedhan qarshiitti sii jijjiiraan siin jedhan natti tu fayyadamte immoo gaarii hin gaabbita booddee please hin gaabbita yeroo sanaan keessaan qabu. Laame ati teekinooloojii kee ari aan deemeen biddeen koo barbaade. Buddeen maal herii tokko maasuma jijjiiraan siin jedhaman maal taate sharafa alaan sitti haasaa jiraam natti fayyadami. Please! Maaliif walitti hin fayyadamnuudhaan maa walitti uffannaa? Sababa si bukkee dhaabbadhee haasa'uudhaafi iddoon kun naammalu siif jedhee dhufee siin jedhaman. Laame innatti asiif achi arraba kee waartu natti mul'achaa hin jiru ana. Sababni isaas Confucius gaafa dubbatu arrabi sammuu beekumsa hin qabne irratti hodhame
boolla badiisaa qoteera. Waan arrabaa qofamaa dubbata ilkaanis kaasuu danda'u sirriirraan beekumsa guutuu si barbaachisaan jedha. Arraba qofa min hidhiin maaliif uumame haasa'uufi ilkaanni maaliif uumame haasa'uufi arrabi haasa'uufi walumanni ade sammuusa yaaddu kan itti fayyadamii si jedhaman gara horiitaa jijjiirru. Akkas yoo ta'e wayyuu namni yoo humnatti fayyadamtuudha man maal godhu warqeen harkaa qaban sibiilaa jedhani. Hamma yoomitti wal tuffannaadhaan. Laabee warqeen of harkaa qaban sibiilaa jedhan miti isaan. Eegaa Ati garuu dhoqqee. anatu dhoqqeedha. Ani moo sammuu kana baadhee gaafa mana kana keessa dhufeen of salphise. Simplify myself. Ana kan of salphise. Maal goota? Kosii kana keessa jiraatte iddoo naan mallee dhufeen. Iddoo koo malee dhaabadhee iddoo koo malee ta'aa jiranis I am sorry. Namni kun hin jedhamu Piroofeesaroota meeqa biyya kanaaf gumaache kana nama naanaam. Okay. Lammaan keenya addaanneedhaa fi daakuuf daaraan gargar hin ba'uu fi daaraadhaan jetti kun. Daaraa ani daakuudha. Daakuudhaan biyya kana fayyadaan. Itti gargaaramaa namni mana kana keessa jirtan. Okay. Ani beekumsa. Ani Piroofeesaroota meeqa hammadhe beekumsa meeqa yaasee biyya kanaaf hin gumaachine. Dhoqqeessi. Dhoqqee keessaayyuu dhoqqee saawwa. Faayidaan qaba. Ijoko bukin maaltu mana kana akkasitti toora dhabsiise seer maleessummaan sababa ballatee jedhaman. Seeratu hin jiru kaa? Seeratu hin jiru kunuuna keewwata. Heera mana kanaati himati. Ishee olaantu heeraaf seeraan bulachuun si jalatti buluudha isa dhugaa si jedha. Anammoo waa'ee seeraa waa tokko beeka. Uummati kun na gaddisiisa garuu hin dhaga'u waa'ee seeraa uummati kun hin galuuf seerri yoo as jiraate uummati as seerri yoo as dhufe jala darbee as dhufe. Seerri yoo dhufe uummati gadi bu'a. Seerri yoo gadi bu'e ol darbe. Uummata kana immoo akkamitti akka sirreessuu dandeenyu anaaf si malee namni bira tokko hin jiru. Maaliif beekumsa qabaate immoo muuxannoo mataa keetii fiddaa jechuudha. Daqiiqa 30 siin kenna siifan. Sagantaa reediyoo keenya irratti kottuutiin uummata kana barsiisna. Waa'ee seeraa yoo baran malee eessa gahu? Seera malee jiraachuu hin danda'amu. Si malee jiraachuu hin danda'amu. Hin danda'amu. Mana garaaf si miti olaantuun. Olaantummaa seeraa kabajamuu qaba miti. Hin danda'amu. Ati mana qabadhuuti ol baana aniifati olaantummaa keenya deemneetu agarsiisuu qabna. Saba kana barsiisuu danda'uu qabnaa si jiraama. Isan si arge baay'ee gammada. Gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Siifaa gammadu. Laamee maaluma si godhu? Olaantummaa seeraa kabajamaadha silmaayyuu gaachumaan ol jedhimeeti mana kana keessa. Olaantummaa kee seerumaan kabajamu. dammaladii caalaa mi'a maaluma jala gadi inni haasofna. Maal dadhaba siifan abidda walakkaa dhaabadhee naasawwan siif maal akkas jilbeenfadhu nan jilbeenfadhaadhi jilbeenfadhee haasa'u naa wayyadi utuu jilbeenfadhe naa wayyadi. Ani nan jilbeenfadhaa.
siif jedhee jilbeeffachuu nan danda'a yoo jilbeeffadhe rakkina maalii qabu? Na jilbeeffadha adis. Jilbeeffachuu kun Lakki akkasuma teenyee haasofna. yoo jilbeeffadhe wayya garuu maaliif beektaa kana? Amaanti haa jilbeeffatu. Maala asammanaati nama kunuunsita kunuun tokko jira. Okkee namaa jedhee kan deemu kan ofiisaatii okkee ta'e tokko okkee nama dadhabsiisu. Ina dabsiisa. Na dabsiisa. Baarreeka kunoo nama beeku kun nama beeku keetti waan tokko hin bari dubbiin seera kaa to'antummaa seera qaba. Ananda beekumsa qaba. Beekumsi koo guddaa garuu nama hin tuffatu. Waan beektu atis fidiiti anis nan fidaati uummata kana gargaara. Daqiiqaa 30 fudhannee haa hojjennu. Reediyoo keenya irratti daqiiqaa 30 qofa fudhannee hojjennu. Ana nan deema uummata keenya kana keessa uummata keessa nan sosocho'a. Nan gaddaa. Kiraay annan gadda ilmaan ija koo keessaa akkasitti dhangalaa. Seeran beeku namni keenya. Kana barsiisuuf immoo eenyutu dirqama qaba? Anaa fi ana. Maaliif ree? Namoota beekumsa qabantu nuyi kaa. Uummata kana nama gargaaruu danda'u nu malee nama hin qabani kaa. Sigaara miti sanarratti amma piroojeektii mataa kootii tokko hojjechaa jiran. Sa'aatii 2 daqiiqaa 30 waan fudhatu. Kanarratti immoo wal gargaaran muuxannoo qabu sana nan fidaa. Atis waan beektu fidaa walitti dabalee aniifatti hojii kana hojjennu. Qoonqoonsii goggoydee bishaan mallee taatu. Dhugeera mala akka jechuun keeyyuun akka waan dhugee. Lapheen koo na ciise. Haadha seera. Maal bishaan kanaaf amma muuxannoo qabu kanarratti ati waan itti dabalee. Kanaaf isin jedhama muuxannoo koo kana ati immoo waan tokko itti naa dabaltaa sana booddee hawaasa deemnee jijjiirama guddaa argisiisuu dandeenya. Maaliif tokko hawaasa bira geenyeenaan ati daqiiqaa 30 fudhatta. Daqiiqaa 30 jechuun immoo waan salphaadha. Hawaasa kana keessatti jijjiirama hedduu fiduu danda'a. Maaliif yoo jettu immoo namni barate immoo hin kufu yoo kufe immoo deebi'ee ka'a. Sammuu koo gargaaramte atis baay'ee uummata hedduu bukkee ga'uutu dandeessan. Kanaafuu daqiiqaa 30 kana adaraa fudhadhuuti piroojeektiin jalqabe kana keessatti ati kottuuti naa geggeessi. Kottuuti naa dura naa bu'ime barreessituu iyyuu naa tayyadu. Boordii isaanii yuutuutu walitti qabde baay'ee natti tolan. Waa meeqa hojjechuu dandeenyaan siin jedha. Maaliif? Namni tokko ofumaatti akka waan beekumsa qabu taasa. Warri beeknu naasuuf nu taanaani. Sirriin ta'u uummati odeeffannoo ga'aa hin argatu sii galeera miti ree. Gaazexeessummaa keessa gaafa jiraattu immoo sii gala ba'aan uummataa sii gala atamma mana kana akkatti bulchitu beektu miti ree. Seera qabsiiste haala jiru hundumaan ani immoo akkamitti ofii koo gaggeessu beeka akkamitti hawaasa kanaaf irratti dhiibbaa uumu beeka. Kanaaf sana walitti finneenyaan hojii guddaa hojjechuu dandeenya. Maaliif sitti fakkaate hawaasi kun hin baratu ta'ennaan iddoo tokko namni ga'u hin jiru. Kanaafiyyuu namni hin baranne immoo duwwaadha. Waan tokko keessa jiru. Okkee ta'a maaliif okkee namaa jedhee nama arrabsaa okkee tokko. Kanaafiyyuu aniifati piroojeektii sana wajjin hojjechuu qabu. Naasofte. Annee kan dhoqqeen naasoo kun ofii cidhii qabaa. Maalittiin goota? Afaan isaa kana. Kunuunsi tukkaala. Gubanne nuti asitti gubanne. Sammuu yoo barbaadde alatti gadi baheetii bukeeffadhu. Isallee natu dogoggoree dhoqqee asitti si dhiisee gabbee maaltu na joorse? Nan arrabsiise. Seeraan si adabsiisa waan ta'eef. Kun seeraan Adaraa seera. Elaaka. Mana murtiittiin si dhaaba. Elaaka. Ana giiftii arrabsuu keetii. Ana giiftii deemo. Eeka. Yoon ani ija seeraatti si dhiyeessi. Kun asi haasaan Ati jallis. waa'ee seeraa haasaan olli sun akkamitti namaa dhoqqee gaafa jedhamu isa sana nani madda jechaa jira. Isa hojii jiraachuu keessa garagarsiin malas. Ati jallis. Akkamitti hin arrabsamte utuu seerri olaantummaa qabeedhamu hin arrabsamte akkamitti an ragaan sii ba'a. Ragaan jalqabaa ani jira ragaan jalqabaa Kanuman barbaada. lammaffaa ani deebi'ee ragaa sii ba'uu danda'a. Nageessooti. Maali? Maal? Si baanuu manicha keessa. Nu diiguu dhuftee manicha keessa. Jaalala keenyatu si hinaafsise. Manaa si baanuu si dhiifnuu hin jiraattaas. Kanaaf ati waan biraatti naasofnu. Isa si wayyaa isa barbaadde wal qabatu. Gurmuu maali
Akka kanan ta'e natti malee. Natti na deemi. Akkas Waan biraa keessa na gashita. Gurmu maali? Akkas toobii chaayinaa takka mastuu jedhee. Amma itti gargaarame. Waa dubbachaa jirtaan malee. Ani kan keenya ture. Isin kuduruu hojii keenyaa kana ni kukkuttuuti dhiisate. Ijjee qabini siin jedhee mana anaa wajjin kibittuu tokkosaa tasgabbaa mari'annee fuuraa tasgabbaa. Kabajamtuu haadha seeraa dubbii nagaan xumurreerra. Haalli gara mana galmee.